bilaashatti miti nuti isiniif iyyaa jirra waan as deemaa jirutu waan ulfaataadha kanaaf dammaqaan ergaa kenna kabira ammoo poolisiin oromiyaa dhugaa rabbiititti waan nama gammachiisu dalagaa jiranii hujii boonsatti jiranii guyyarra miliqaniitiniin waraana adda bilisummaa oromootiin makamaa jiru kun injifannoo tokko tokkoffaa injifannoon kenna maali beeytanii oromoon ufitti amanee hidhannoo seenuun injifannoodha sigalee oromoon ufitti amanee halaan takkattiin nu baaftu karaa hidhannoo qofa jedhee oromoon hidhannootti seenuun injifannoo ana biratti injifannoo cululuqaa jedhee fudhadhaan namni duraan ati paartii ebaluuti amma sun hafee bara ati eenyuun deeggarta woboo jedhan jechi keenya tokko ta'e alla qallata bilisummaan karra nu dhaabachuuf yeroo gabaabdu isinii galee dubbii jabduu bara ati ebaluun deeggarta dhumate ati eenyuun deeggarta woboo allaqa maaliif karaan takkattiin hidhannoo qofa waan taaneef Itoophiyaa keessatti karaa Jawaar Muhammadii yaallee dadhabne karaa Profeesar Maraaraa Guddinaatii yaallee dadhabne har'a karaan nu haftee karaa Jaal Daawud Ibsaatii fi karaa Jaal Marroo Dirribaati karaa Jaal Sanyii karaa Jaal Gullichooti yoo karaa kanaallee milkaa'uu dadhabne baay'inni homaa nuun fayyannee jechuudha. Isinii galee amma ammoo karaa sirriitti deebinee jirra jechuudha. Ati paartii ebaluutiin hafe gaafa bilisummaa arganne paartii uumanna jedhan. Har'a wani nu barbaachisu lolchiisaa waraanaati. Jaal Marroon qofti baqii Jaal Sanyiin kutaa hundarratti lolchiisaa waraanaa qofa si barbaachisa malee paartiin kee maaliin suni hafe yoo filannoon jiraate paartii si barbaachisa. Digalee woboodha ammoo ni nu barbaachisa. Woboodha paartiin keenya hundi. Tokko taanee jira. Gaafa san Jawaarillee waa goona, gaafa san Baqqalee waa goona, gaafa san Hamzaa Booranaati waa goona. Kun injifannoo tokko takka jedhii galmeessi. Oromoon ufitti amantanii fuulli keenya gara hidhannoo garagaluu qaba jechuun keessan alhamdulillahi rabbil alamin akka waan injifannee tokkotti ilaalaa jechuudha. Warri har'a itti fakkaatee callisaa jirus guyyama guyyaan baraafii dhufa. An amma tokkoffaa maaltu na gammachiisa beektu? Wanni itti gammachuu qabu maali beektanii? Oromoon sa'atii kanatti hayyoonni keenya waan gaarii barreessaa jiran. Waa'ee maalii irratti? Waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo irratti. Filannoo kanaan wal qabsiisanii wayita waa barreessan filannoon sobaan jiru filannoo dhiisi hidhannoo kee jabeessi jecha jedhu barreessuu jira aktiivistiin Oromoo. Hayyuun Oromoo bilisummaan kana caaleen jiru. Kalee wanni nu miidhe maali? Paartii ebaluutti nu miidhe. Har'a sun hin jiru. Hidhannoo jabeessi jechi jedhu kuni mataa dubbiiti. Mataa dubbii allaqee dhumate. Amaarri har'a filannoonii miti marka Oromiyaa bakka mara dhaqanii cafaqaa jiran. Asiin dheengadda Walloo dhaqanii ka cafaqan. Tigraay dhaqanii ka cafaqan. Beenishaangul Gumuz dhaqanii ka cafan. Gatta'anii qalamaan nu wajjin mari'ataa hin jiran yer. Siyaasaan nu dorgomaa hin jiran yer. Kilaashiin nu dorgomaa jiran. Ajjeechaa qawweedhaan nu dorgomaa jiran. Kanaafuu ati hoo bakka qawwee namni tokko si dorgomutti ati qalamaan dorgomuun maal jechuudha? Wallaalummaa jechuudha. Wallaalummaan kaleessaa sun si keessaan baane. Kanaaf hayyoonni kenna kallattii tokko deebitanii jirtanii baay'ee bareedaadha. Jabaadhaa itti fufaa uummata kakaasaa kallattii kana irratti haa deemamu. Isiniin jechuu barbaadeetii filannoon takkallee hin jiru biyya san keessatti. Takkallee wallaahi ani waa'ee filannoo kana haasa'uus hin barbaadu. Maaliif beektanii? Jarana namni waa'ee filannoo haasoftu udaan boombii nama boombiin guyyaa udaan isaa maraa oolee wayita galgala inni gara qe'ee galchuudhaaf deemu konkolaataa qilleetti harkaa tara. Akkasuma hin godhina aktiivistiin Oromoo wayita waa'ee filannoo irratti daataa kee jalaa fixxu waan sin fayyanne. Yoo dandeessi Oromoodhaa waan biraa dubbadhu ka'ii Oromoo dammaqi dhumte akkas taate jedhiin malee filannoo kanarraa kaardiin fudhatin dhayxee waraqaa achiin fudhatin yaakii kuni hojiidhaan. Kuni waan hin barbaachifne maaliif kana isin hin jabeeytanii? Wayita si waan akkasii Facebook irra baatanii ebalu dhayxee kaardiin fudhatin ati jettuun itti dhufan. Qondaalli tokko ka ganda keessa deemu borkoottu kaardii fudhadhuu ja'an. Amma dhageettanii namichi wayii kaardii fudhatee kaardii cicciree hidhaan adabamee jira. Shuuf ani dhugaa jirtu siniif hima. Ummataan kaardiin fudhatinaan jedhinaani gadi bayaa qabsaayaa filannoo wayitu hin jiru. Maaf gowwoomsitan abboo aktiivistiidha ofiin jetta bara meeqa siyaasa hordofaa turteeti. Sammuu akkamii qabdan jedhanis. Wayita ummataan kaardiin fudhatin jettuun miidiyaa irra teette sammuun kee sammuu akkami. Ummata kilaashii baatee ganda keessa deemee bakka ati waraqaa san gidduutti gurra qabee qaallittii si kaa'u achuma taa'ii waraqaa hin fudhatin wayita ati ummata jettee ergaa akkanaa ummata biyyaatii dabarsitu mana hidhaa seenaadhaa barku. Kaardii fudhadhuu kaardii san waliin dhaqii jalmarroo filadhuu je'in. Kaardii fudhattee mana hin ciisiin akka filannoon ga'u jechuunis irra jiraata. Akkamitti tooftaan beekneesi? Hindee ummata ajaa'ibaati. Ani amma fakkeenya bakka jiru kanatti filannoon geggeeffamuu edhaan naan jedha ajajaan tokko as keessa namni ramadame tokko jira dhufeetiin natti hima.
kaardii fudhadhu naan jedha yoomiin jedhaan guyyaa akkana yoom fudhatinoo maaltu narra ga'a hidhaa dhiitichoo naan jedha dirqama dhaqee fudhaa jechuudha fudhachuudha qaba garuu achi booda hoo filachuu osoo hin taane ka'eetumaan kara na baasu natu beekaa jechuudha kanaafi biyya keessa taa'ee mootummaa san jala taa'ee mana keessa taa'ee kaardii fudhachuu didaa ebaloo akka jedhee didee warri jedheetini feesbuukaaleen ergaa akkana achiisinitti asimu kuni ani kijiba jedhee fudhadha kan an dhugaa dubbadheetiniin abbaan feete aarta malee wallaahi billaahi namni mana ofii keessa taa'ee kaardii filannoo fudhachuu didu takka illee hin jiru. Ilaalchi kee ilaalcha biraati yaaniini daqiiqaa takka osoo hin geenne qaama seerri ilaallatu itti fidanii waraana itti fidanii mana hidhaa nama geessanii jechuudha. Kana isin martuu numa beeytan. Ijoollee Oromoo waan isin jechuun isin irra jiraatu. Oromoo hundumaafuu dhaamsi isin dhaamuu qabdan namni filattan hin jiru. Mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti. Nama hundaa mana hidhaatti guure. Fulbaana 30 mootummaan hin jiru. Mootummaan hin jiru ammas Itoophiyaa keessa. Wanni isin amanuu qabdan ilmaan furriidha. Mootummaan hin jiru. Fulbaanni 30 tare mootummaan achuma dhumate aangoon isaa. Yoo isinii kagalu ta'e. Qawween qabnuudhaaf abiyyiin aangorra taa'aa jira malee aangoo qabaateetiin aangorra hin jiru yaa haywaan. Warra sammuun keessan cufaa bakka maraan bilooniin isin cufatee waa takka hin beeyne fulbaana 30 tareerraa kaasee Itoophiyaan mootummaa hin qabdu. Kana jala sarareetan si hima. Mootummaan nu bulchaa jiru afaan qawweetiin nu bulchaa jira. Rasaasaan nu bulchaa jira. Warri rasaasan qabne kuuwwan dhumee jira kun qaallittii jira jechuudha. Hayxi jirtu tana osoo dhuguma Abiyyiin Ahmad mootummaa Itoophiyaa ta'e silaa har'a jawariidhaan jiru filannoodhaan wal dorgomanii Abiyyi illee silaa mootummaa Itoophiyaa jedhama. Amma mootummaan Itoophiyaan qabdu kanaaf biyyi akkanatti galgalaa ganama ilmi namaa du'a. Biyyi mootummaan qabne tokko du'arraa si oolchuu hin dandeessu. Mootummaan fulbaana 30 tareerraa Itoophiyaan mootummaa hin qabdu. Jalmarroonis mootummaa, Biraanuun Naggaa mootummaa, Jaal Daawud Ibsaa mootummaa, Profeesar Maraaraan Guddinaa mootummaa, atis mataan kee mootummaa. Garuu wanni ittiin Abiyyiin nu injifate maali? Mallaqa Awurooppaa irraa guuru, gibira uummata keenyarraa sassaabu, poolisii birrii itti kennuudhaan, gubboodhaan, mallaqaan waraana bitee uummata ajjeesaa jedheeni ayyama kennee fi bifa saniin biyya bulchaa jira malee fulbaana 30 tareerraa Itoophiyaan mootummaa hin qabdu jechuudha. Walumaa galatti biyyi sun biyya seera hin qabneedha. Olaantummaa seeraa sin kabajju mootummaa sin qabdu. Amani kan osoo mootummaa qabaattee galgalaa ganama namni hin du'u. Kanaafi deebiin keessanii kana jechuudha warra koomantii waa'ee warra fulbaana 30 jechuudha. Deebiin isinii deebi'ee jedhee yaadaa. Kanaaf hayxi jirtu kana warri filannoo kaardiin fudhatinaa maalii uummataan jettan gadi bayaa falmadhaa. Dhaamsa akkasii dabarsi ayin fakka. Biraanuu waan fedhe haa jedhu, Aabeen waan fedhe haa jedhu, waan fedhe naa dubbatan. Isaan filannoo hin goonaa jedhan. Yoo gadi baanee filannoo kana kaardii fudhachuu gadi nu taate gadi baanee falmannee Abiyyi Ahmad dukkana itti buusanii akka filannoon kun tabalaasha'u godhi jechuunitu sinirra jira malee manuma keessa taattee kaardiin fudhatin hin galmaayin dhayxee yaa bada'ana ka fedhumaan si kadhatan si fakkaata biyya dimokiraasii ho'isee ta'a Ameerikaa ka yoo barbaadde dhayxee filannoo hirmaattee barbaadde dhiistu wayi gowwaa uummata akkana maal taatan isin akkamitti akkana ergaa akkana uummataa dabarsitan bal'aa ajaa'ibtanii baru akka nama uummata san dagattee biyyuma sanuu hin beeyne tokko feesbuuk irra bahee dhufe kaardiin fudhatin jee uummata ergaa dabarsa. Jarana mootummaan kun wayita nama tokkotti dhaqee ergaa dabarsuuf ilaalchi kee maali jecha jedhu gaafata. Deeggaraa mootummaati moo deeggaraa abaa'ooti? Ati abaa'oo shanee yoo taate ilaalcha biraa qabda jedhaniin yeroo sanirraa hidhama jechuu namni sun. Osomaa kana mara beeytan waan jedhamu dhiiftanii waan hin jenne jedhamtan. Kanaaf agarraatitti bilisummaan keessan ture yaa warra feesbuukaa. Haqa jirtu uummatattiini. Kaardiin fudhatinii osoo hin taane gadi bayii falmadhu abbaa filattuun qabdu namni filattuun jiru hayyoonni kee mana hidhaa jira yoo mana teettee kaardii fudhachuu didde manni si eeggatu mana hidhaati uummataan jedhii dhugaa jirtu dubbadhuuf irraa gadi bu'i feesbuuka keetirra. Cal'isteetu as baatee filannoon fudhatina kaardii didda jegnaanu kaardii didda manuma keessa teettee kaardii didda baada Ameerikaa Obaamaa si bulchaa jira saa. Joo Baayidentu si bulchaa jiraami. Goota haati deette manuma taa'ee kaardii dida jechuudha. Deemnarraa kaardii kee barbaadu jedhan. Wayi dimokiraasii. Akkuma wanti ofii keetii biyya dimokiraasii jirtu si fakkaatee uummata biyya keessaatillee ergaa akkanaa dabarsita. Gadi bayaa falmadhaa tokkummaadhaan. Uummata siyaasa garitti oofu hin beekne kana dadhabnee jira. Kallattii keessan jijjiiraa Oromoo gadi bayaa dammaqaa waan gootan godhaa. Filannoo kana fashaleessaa jedhii uummatatti. Mana taa'itu kaardiin fudhatiin jechi jedhu kuni filannoo geggeessii jedhaanii jirti ati mataan kee ergaan ati dabarsaa fi jirtu
filannoo godhaa Biraanuu Naggaa filadhaa Izeemaa filadhaa Abeen filadhaa jedhaanii jirtan Baalaadaraas filadhaa jedhaanii jirtan wanni isin jechuun isinirraa malu kaardiin fudhatina osoo hin taane gadi bayaa falmadhaa mootummaan kun filannoo godhuudhaaf murteesse hayyuun keessan filannoo kana keessatti hirmaataa hin jiru paartiin keessan qabdanii nama filattanii qabdanii gadi bayii mormadhutu sirraa eeggama malee manuma keessa taa'ifataa jedhii ciisiitumaanii kaardii fudhachuu didi jechuun kee alaa xuulii gize masan mana hidhaa seenii jettee ajaja dabarsiteef jechuudha. Jiraachuuf uummanni keenya falmachuu qaba kaardii diduu osoo hin taane gadi baanii tokkummaadhaan falmuu qaban filannoo wayituun beeynu sirrii miti ka jedhu gadi baanii sagalee dhageessifachuu irra jira malee nama takkaaf lamaan gandarra deemanii wayita ajajan seera biyya sanii ma beeytan na fakkaata waan isin akkana haasoftaniif garuu nan dhibu akka waan Joo Baayiden biyya bulchaa jiru yookaan biyya dimokiraasii Awurooppaa biyya garaagaraa kana isiniif fakkaata biyyuma ofii keessa jirtan seetan na fakkaate Itoophiyaallee ergaa akkasii namaan dabarsina an isin jala saalfadha warra waa'ee filannoo dubbatan tokkoffaa isin jala saalfadha gizeen kun gizee waa'ee filannoo dubbatanii miti gizeen kun gizee akkamitti waan qabnuun hidhannee jabeeffanneetiniin mootummaa mujrima durgusa kana dura dhaabbannaa waan sirraa dubbattu malee filannoo eega dubbatte ummataan gadi bayii sagalee kee dhageessifadhu jechuunis sirra jira malee manuma keessa taa'i kaardii didii ka jettuun kana mee yoo rabbiin maatii wayii biyyaa si qabachiise yoo maatii keelleen qabaatiin bilbiliitiin gaafadhu nama kaardii fudhachuu dide waan isarra gahaa jiruun agarta wanni isa eeggatu carraan takkatti mana hidhaati nama kaardii fudhachuu dide akka isin jettan san jechuudha ani maaliifi ummata keenya waan bu'aa buusu malee waan bu'aa hin qabne itti himina dhugaa isiniif hima kanaafi ergaan kiyya kanuma dhiifama naa godhaa isin irratti illee dheeresse natti fakkaata kanaaf Oromoo tokkummaa jabeessa waa'ee filannoo irratti kanuma filannoon keessan hidhannoo dhumate bakka jirtu mara gadi bayii gara hidhannootitti jijjiiri qabsoo kee kanaan alatti mana keessa taa'ee kaardiin fudhuu yoo ka jettu taate nama hidhame quba qabna kaardii fudhachuu didee kaardii cicciree nama hidhame beeyna kanaaf Itoophiyaa keessatti wanni akkasii qaldiin hin dalagu teessanii Awurooppaa Ameerikaa teettanii waanuma biyya faranjii dimokiraasii ummataan ergaan dabarsina akka biyya saniitis socho'us sirra jiraata Itoophiyaa keessatti gizee kanatti falli maali akkami qabsaa'uu qaba ummanni kun jettee akka biyya sanii waliin deemuu qabda malee teetii Ameerikaa mateettee kaardiin fudhatinaa kaardii didaa baruu fi akkana jedhee ummataa ergaa dabarsa jechuu bara kaardii didaa kaardii didda isaa Obama Joo Baayiden tuusi as tadaaddaraa mirga qabda kaardii diduu gaafii gaafachuu mirga hin qabdu ati kaardii diduu dhiisi maal qaba yoo gadi bayaa qabsaa jettaniin afaan qajeeltanii jallinna afaanii kana gadhiistanitti wallaahi bilisummaan hin dhufu akkanatti anna ajaa'iba ummanni Oromoo kun akka ittiin faallaa yaadu dhugaa isiniif hima kanaaf kana fakkaataa galatoomaa qara invite isin gochuu barbaadee nuuf kolchaa isiniin jenna fayyaataa ergaan kiyya kanaa wallaggaa tumsaa wallagga bira dhaabbadhaa qarqaarsa waraanaa bilisummaa Oromoo itti fufaa ergaa isinii jedhu barqabaa waa'ee ammoo amantii san irratti silaa sheekolee tokko ergaa kiyya dhageettanii jirtanii waa'ee salafii fi sunnii kana addanuu baasaa isiniin jechuu barbaanneeti masgiida sanitti ebaloo akkan salaanne masgiidni kun ka ebaluuti jechi jedhu kuni eessa akka dhufe akkuma muslimaatitti addunyaa kanarra warri jirtan ergaa kana akka addanuu baaftan kaabajaadhaan isin gaafannaa nuti islaama takkatti beeynaa kalimaa tokkotti amannaa laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah wayta duunes ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah jenneetuma duuna jecha kanaan alatti yoo islaamni biraa jiraate masgiida ebaluutitti dhayxeen salaatinii yoo ka jiraatu taate amantiin tun walii tami islaama kami waan jedhu kanas addanuu baasaa isiniin jenna Itoophiyaa keessatti islaamni lama dhufee masgiida ebaluun dhaqiniin dhufee jira kana adda baasaa sheekoleen waan kana cal'istanii yoo kalaaltan taate diinaa isin tulaaffisaa jira jechuudha isinii galee ummata dhalataa biyya sanillee isin tulash godhaa jira amantii keessanis isin tulaaffisu jira waan ta'eef waan amantii keenya irratti waan hin taane deemu biyya faranjii keessaa iyyuu taa'ee namni waan tokko waan isaan taane mormataa isin achitti biyya keessanitti gaafii akkana mootummaa maaf akkana jedhamaa gaafachuu dhabuun an akka kiyyatti baay'ee nama gaddisiisa haa ta'u maraaftuu waan addanuu haa ba'u addanuu baasaa isiniin jenna ulamaa'utiin teenna sheekoleen kenna galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'a ergaan har'aaf isinii qabu kanumaa ramadaan kariim isiniin jenna afooytu lillaahi afooynaan lillaahi silaa dirqama ramadaana keessallee haasa'uun kenna waan ooluu natti hin fakkaatu numa dubbannaa namallee arrabsuu yoo dandeenye irrumaaf qoxxomne Allahu aalam haga dubbachuudhaan nu rabbitu beeka walumaa galatti inshaallah rabbiin ramadaana nagaa ramadaana khayrii nu haa godhuu ka keessatti wanti marti furmaata nu argatu nu haa ta'u rabbiin nagaa haa buusu iddoo marattu du'aayii godhaa isiniin jenna galatoomaa nagaatti